ተወሰነ ከ50 እስከ 70 ሜትር ነው ዲስታንስ ያለው የሳይትና መንደሩ ማለት ነው። ይሄ መናፈሻው ራሱ እንደማየው ከሆነ በጣም እስከ ጋር ምን ጫፍ ድረስ እነዚህ በሙሉ ምናቸው መናፈሻ ናቸው እንደዚህ በመታቸው ማለት ነው። ከዳር ማለት ነው። ስለዚህ Yooyaa kabajamtoota furdiftoota koo akkam jirtanii nagaa qabdu an nagaan qaba galata rabbii egaan kabajamtoota furdiftoota koo akkuma jalqaba irratti argitanitti jechuudha Sumayyaan Yamanii gara Itoophiyaatti guyyaa lama keessatti migarmi nagaa guyyaa lama keessatti jechuudha guyyaa lama keessatti Yamanii gara Itoophiyaatti deebiteetii jirti jechuudha waan ajaa'ibaati wantichi isaanii egaa akkuma namoonni anga dhumaatitti dhaggeeffatan immoo waa takka gura na buttee jirti garuu waan sana hin dubbadhu jechuudhaani namoonni dhaggeeffatan koomentii jalatti naa barreessa namoonni anga dhumaatitti viidiyoo kana dhaggeeffatan guyyaan har'aa guyyaa maalitti jette Sumayyaan har'i maal ture har'i guyyaan kamisadha Sumayyaan immoo guyyaa maalii akka jette koomentii jalatti naa barreessa viidiyoon kun guyyaa yoomii akka inni waraabamee egaa achirratti dubbatteetii Sumayyaan dubbatteetii jechuudha hanga dhumaatitti namni dhaggeeffatan koomentii jalatti barreessa viidiyoon kun osoo Sumayyaan as Itoophiyaa keessa jirtu waraabame moo Yemanii deemtee raawwattee achi as deebitee raawwattee waraabde kan jedhus gaafii guddaadha jechuudha gaafii nuti hin ta'a akkasuma guyyaa lama keessatti achi deemtee oggasuma achi as deebuunis sababni isaa maali kan jedhu nuuf gaafiidha jechuudha ammas immoo Saidoonii akkuma beekamu viidiyoo kana dura lakkisee ture waan sa'aatii takka hin taane duratti jechuudha viidiyoo lakkiseetii jira jechuudha akkuma argitanii garuu inni maal jechaatii ture mana achi keessatti akka kireessee fi mana maa hunda farrashameetii jiru akka kireessee fittiidha jechuudha kan dubbataatii jiru akkuma dhaggeeffatanitti kan jechaatii ture akkasidha jechuudha haa ta'u hin ta'iniiti malee Sumayyaan amma immoo as deebitee raawwattee mana riisteetii kan jedhamu yookiin immoo mana isaa ijaaranii raawwatanii gurguran kan dura illee badhaasa itti fudhataatii turte namoonni baay'een immoo gara isiitiin illee dhaqanii raawwatanii akka bitataatii turan dubbataatii jirti haa ta'u malee immoo amma achi dhattee raawwattee akkuma jalqaba viidiyoo irratti argitanitti namticha yookiin immoo alaa fi waan sana hojjetuuti waliin akka manicha illee dhaqxeetii ilaalte achuma biiroo isaanii illee dhaqxee raawwattee biiroo keessatti akka isaan waliin haasofte akkasuma immoo hiriyoonni ishiillee mana bitachuudhaaf yookiin immoo warreen mana gara isiitiin bitatanii jira manichi maalirra ga'ee jedhanii raawwatanii gaafii garaagaraa isiidhaaf akka dhiyeessaniitii turanii mana isaaniif illee warra gara isiitiin mana bitatee yookiin immoo isiidhaaf akka gara isiitiin jira miti reebar gatii gadhaanaa godhame raawwate kan mana bitatan isiidhaaf carraan kenname carraa ishee sanaan immoo namoonni biraa ishee jalatti carraa isheedhaaf kenname sana fayyadamanii gatii amma tokko gadhaanaadhaan kan bitatan hin jiru jechuudha. So warreen akkasii kuni akka isii gaafataatii turanidha kan isiin dubbataatii turte mana sana achi deemtee argisiisaa akka turte argaatii jirtanii jechuudha haa ta'u malee Saidoon immoo achitti mana wanta hundaan farrashameetii jiru maggaarajaa waan hunda isaa jechuudha bardaayyee jedhama miti biyya akka afaan biyya alaasitti jechuudha waan hunda guutatee kan jiru kilaasii daa'imaa kan qabu kilaasiin qobaatti kan nam jabaa kan keessummaa saaloonii maal kichinii waan hundumaa kan qabu kana argisiisaa akka ture jechuudha manicha kana immoo eenyudhaaf akka kireessatii jiru akka dubbataatii ture maallaqallee akka qabdii qabsiisee jirudha jechuudha kan inni dubbataatii ture so Sumayyaan immoo amma akka Yaman irraa gara Itoophiyaatti deebitee Itoophiyaa keessa jirtuudha kan isheen dubbataatii jirtu yaa viidiyoo sa'aatii tokko yookiin sa'aatii lama dura lakkisee ture jechuudha Saidoon akkuma argitanitti egaa amma immoo ishiin erga inni lakkisee xiqqoo ture viidiyoo lakkistee kun akka as jirtuutitti egaa waan hundumaa argisiisaa waan Itoophiyaa keessa jiru argisiisatiidha jechuudha kan ishiin dubbataatii turte haa ta'u malee viidiyoo ishii dhumarratti immoo viidiyoon kun guyyaa maalii akka waraabamee dubbatteetti jechuudha guyyaan har'aa guyyaa kana waan ta'eefi endawum salaan illee salaatabaatii jira kan jedhu dubbataatii turte dubbattee osoo arraba ishiirraan bahin garuu guyyaa maqaa dhooftee guyyaa kana jettee dubbattee turte haa ta'uutii malee jechuudha Sumayyaan yoom gara Yaman irraa gara biyya kanaatti dhufte kan jedhu egaa akka dhattee bareetuu dhufte deebitee dhufte moo kun nuuf gaafidha gaafii guddaadha jechuudha nuufi
Kanaafiyyuu akkamittiin akkana ta'ee kan jedhu baay'ee ulfaataa akkuma dhaxxeen yookiin immoo guyyaadhuma viidiyoo hojjettee gillakkiste sana ogguma sana achirraa akkana deebite ta'ee akkam akka ta'e wanti kun naagalaatiin jirre jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuu fi maaliifiin akkamittiin yooma achi geessetti yooma achis deebite. Sababni isheen deemteef immoo maaliif akka isheen jette dhageessaniiti jirtu maallaqni gara social media garaagaraatirraa innaa galuuf yookiin immoo YouTube irraa wanti galuu akkaawuntii biyya sanaatiin bantee yoo jiraatte already akkuma gara sanatti gala malee gara kanatti akkaawuntii biyya kanaarratti dhufuu hin danda'u. Egaa akka isheen jettetti garuu maallaqni gara wantoonni biraa maallaqni gara onlaayiniitirraa garuu yoo ta'e malee isa kaan gara kanatti dabarfachuu hin dandeessi. Akkaawuntii biyya kanaa banattee namni hin galchaaf yoo ta'e kan namni galchuuf sana akkaawuntii kanaan naa galchaa jettee namatti kennattee akkaawuntii biyya kanaatirratti akka galfamuuf gochuu hin dandeessi turte. So garuu immoo gara sooshaal miidiyaatirraa YouTube irraa akkasuma wantoota garaagaraa kanaan dura akkaawuntii biyya sanaatiin wal qabsiistee jirti yoo taate garuma akkaawuntii biyya sanaatti galaaf malee gara Itoophiyaatti galuuf hin danda'u jechuudha. Sababni isaa waan akkaawuntii biyya sanaatti galchitee jirtuuf akkaawuntii Itoophiyaatiin galuuf hin danda'u. Isheen immoo akka jettetti waan maallaqni garaagaraa kan naaf galee jiru waan as galee jiruu fi waan achi taa'ee baafachuu hin dandeenyeef waan kana sirreeffachuudhaaf deeme. Garuu sooshaal miidiyaa irratti gaafan dubbataatii ture guutumaan guututti waa'eedhuma saayidoo yookiin immoo saayidoon ilmoo godhatee kan jiruu fi hin jiru yookiin immoo saayidoon haadha manaa biraa fuudhee jira moo hin jiru mirkaneeffachuuf hin dhufe isiniin jedheetumaan jala mureeraa wadhee kana isinitti hime malee ani wanti ani gara Yamanii deemee fi maallaqni kan koo waan achitti na jalaa qabamee jiruuf yookiin immoo akkaawuntii biyya kanaatti waan naa darbuu hin dandeenyeefiin sirreeffachuutii deemee maallaqa sana baafachuu akkasuma immoo wantoota garaagaraa ijoollee kootiif bituu ofii kootiifis illee immoo waan na barbaachisu tokko waan asitti hin argamne tokko achii bitachuudhaaf akkasuma immoo wanni asitti argamu achitti wanti as jiru fi achi jiru gatiin isaa wal madaalaa waan hin taane fi sababa kanaaf egaa maallaqa faana wal qabatee waan tokko bitachuudhaaf akkasuma kanaaf hin deeme jetteeti dubbattee akkasuma hiriyoota koo faanallee hawaa faanallee namoota biraarree hiriyoota koo faana wal arkee baay'ee gammadeetiin hin jira waan an deemeef immoo sirreeffadhee hin oolle hin bullee deebi'eetiin hin dhufeedha kan isiin dubbataatii turte. Haa ta'u malee Sumayyaan yoom achi geessee yoom achi as deebite kan jedhu anaaf gaafii guddaadha. Tarii jarri kun nu shawwadaatii jiru kanan jedhus immoo ni yaada jechuudha beektanii. Saayidoon silaa dhufuudhumti isaatu shakkiinatti ta'e maaliif hoo jettanii Sumayyaan haa ta'u egaa achi deemtetii hawaa faana kan naasheen taatee naasheen haasoftee maal jettu achitti hawaa waliin argineetii jirra. Saayidoon immoo as dhufuu isaa tarii viidiyoo kana duraa walitti qanabbaranii raawwataniit sagalee jala dubbatanii kanan jedhus shakkiinatti fideera jechuudha. Wanti kun viidiyoo duraanii walitti fidanii raawwatanii sagalee jala dubbatanii kanan jedhus gaafiinatti fide. Saayidoon immoo gara Yamanii deebi'ee deemuufani jedhee Yamanirraa gara Itoophiyaa dhufe jedhe malee dhufee buufata xiyyaaraa keessatti bu'uu isaa hin argine. Deemee immoo gara Yamanii deemuudhaaf buufata xiyyaaraa dhaqee raawwate kunoo gara Yamanii deebi'ee deemuudhaafan jedhee isaa viidiyoo hojjetees hin argine innaa kan innaa gara Yamanii deemuu akkasuma immoo innaa Yamanii akkana dhufu buufata xiyyaaraarra innaa ga'e viidiyoo hojjeta jechuudha. Yeroo hundumaa innaa arginu viidiyoo hojjeta yeroo ammaa kana viidiyoo hin hojjenne akkasuma immoo Sumayyaan yommuu gara Yamanii deemtus viidiyoo hojjennee dhoksaadhaan deemtillee haa jennuuti jechuudha. Ammas immoo yommuu deebitee akkana dhuftu viidiyoo hojjenne jechuudha. Viidiyoon hojjennee erguma asitti dhufte kunoo deebi'ee dhufee jira Itoophiyaa keessa jira nda'um dhaqee raawwadhee mana koo laalufanii maalirraa akka ga'ee maal hiriyoota koo walii maalii jettee haasoftuu malee viidiyoo innaa achi buufata xiyyaaraa keessa innaa ga'an innaa maal jedhan akka innaa kaan waraabaniitti hin waraabne jechuudha. Tarii keessa kootti kana yaade maaliif hoo jettanii namni gaawaa baay'ee yaada mitiire tarii viidiyoo kana walirratti idiit godhanii raawwataniit akkasittiin jedhan immoo dhugaadhumaan amma Yamanii kaatee guyyaadhuma hanga kanaa keessatti waan barbaaddu sirreeffattee deebitee dhufte moo
Saayidoonis immoo dhufee raawwatee guyyaa lama jidduutti gara Yamaniitti deebi'e moo kanan jedhu baay'ee gaafii akkanatti ta'e jechuudha. So isinoo maal jettume namoonni akka kan kootitti gaafii isinitti ta'een jirtanii akkasuma immoo keessa keessanitti tilmaamtanii wanni kun dhugaa